Nagaan Waaqayyoo hunduma keessanii fi habaayatu attam jirtu Waaqayyoon waa'ee guyyaa har'aaf waa'ee yeroo kanaaf guddaa galateeffannaa. Biyya Ameerikaa kana keessatti guyyaan har'aa guyyaa abbootii jedhamee waamama, ulfeeffama. Hundumti keessanii baga ayyaana kana geessanii abbaa ta'uun ijoollee fooniin godhachuu duwwaa miti. Macaafa qulqulluu keessatti namoota jajjaboo, namoota guguddoo, namoota Waaqayyoo kan nuyi beeknu, namooti ofii isaanii fi mana hin dhaabbatin, namoonni ofii isaanii fi ijoollee fooniin hin horin jiru. Garuu karaa adda addaa Waaqayyoon karaa Waaqayyoo abbaa ta'anii namoota biraa guddisanii, karaa hafuuraa guddisanii, karaa foonii guddisanii, jarreen kun abbootii jedhamanii waamamu. Kanaaf abbaa ta'uun ijoollee godhachuu duwwaa miti. Akka sanaan egaa hundumti keenya yeroo dubbii kana ilaallu baay'een keenya itti gaafatama adda addaa qabna. Abbaa taanee tajaajilla. Isa kanaaf baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Sagalee Waaqayyoo keessatti yeroo darbee waan wal fakkaatu tokko isiniin hirmaadheen ture. Guyyaa gaafa jalqabaa Waaqayyoo maal narraa barbaada kan jedhu tokko sagalee Waaqayyoo keessaa walii wajjin hin ilaalleerra. Iddoo nuyi ilaallee macaafa Maayikaa Mikiyaas isa jedhamu boqonnaa 6 lakkoofsa 8 faarra isa jiru ilaallee turre. Waaqayyoo waan inni namarraa barbaadu maal isa jedhu iddoo sanatti inni wanta gaarii ta'e sitti himeera yaa nama, wanta qajeelaa ta'ee fudhatame hojjechuu, gaarummaa jaallachuu, gad of deebistees Waaqayyo kee wajjiniin deddeebi'uu malee gooftichi maal sirraa barbaada kan jedhu irra dhaabbannee haasofneerra. Waaqayyoo akka nuyi firdii qajeelaa qajeelummaa jaallannu, akka nuyi qulqullummaa jaallannu, akka nuyi wanta qajeelaa ta'ee fudhatame akka nuyi duukaa buunu, akka nuyi immoo Waaqayyoon jaallannee, Waaqayyoon sodaannee, Waaqayyoo wajjiniin deddeebinu Waaqayyo nurraa barbaada isa jedhu. Guyyaa gaafa lammataatti immoo waa'ee qajeelummaa fi firdii qajeelaa kana, waa'ee qajeelummaa fi qulqullummaa, righteousness, tola inni jedhu kun maaliif fuula Waaqayyootti akkas gubaa ta'ee argame? Maaliif Waaqayyoo waan kana jaallataa? Maaliif Waaqayyoo waan kana nurraa immoo barbaada isa jedhu sagalee Waaqayyoo keessaa walii wajjin hirmaanneerra. Har'a guyyaa har'aatti isuma kanatti fufee kan jiru wanta Waaqayyoo laphee koorra kaa'ee waan ani irratti yaadaa ture. Utuma kanaan immoo jiru biyya keenya keessatti immoo haala ta'ee dubbii kana wajjin wal qabatee kan jiru tokkotu jira. Kanaaf akka qajeelummaanii fi gaarummaan dagaaguuf maal gochuu qabna? Nuyi maal goonure? Kuni nama tokko duwwaa miti. Guutummaadhuma hawaasummaarraa eegama. Hawaasni akkuma beektan kutaa adda addaa qaba. Namoota dandeettii adda addaa qabanii, namoota waamicha adda addaa qabanii, namoota waan adda addaa irratti bobba'an qaba. Namoota kana hundumaarraa maaltu barbaadama isa jedhu. Akka itti seensaa fi akka nu ta'utti Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 3:14 isa jiru yoo deemnee ilaalle yeroo Yohaannis Cuuphaanii tajaajilatti bobba'e argina. Yeroo tajaajilatti bobba'e kana inni laga gogaa gidduutti laga Yordaanositti dhaabateetu barsiisa ture.
namoonni baay'een gara isaatti yaa'anii dhufu ture. Yeroo kanatti maalidhaati eenyudha dubbiin jedhu waan akkasii yaadattu ka'eera. Iddoo kanatti maal jedha Yohaannisi boqonnaa 3 lakkoofsa 3 Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irratti Yohaannis biyya naannoo Yordaanos keessa adeemee cuubamaa yaada garaa geeddarachuu keessan mul'isa. Waaqayyos cubbuu keessan isiniif hin balleessaa jedhee labsee jedha. Kunis macaafa Isaayyaas raajichaa keessatti sagaleen lafa onaa keessaa hin iyyaa dhagaa dhaggeeffadhaa gooftichaaf karaa tolchaatii haraa daandii inni irra adeemus qajeelchaa dachaan hundinuu haguutamu tulluun gaarris hundinuu hakuffifamu karaan jal'aan haqajeelfamu warri caalanis walaaqixxeeffamu wal caalaanis walaaqixxeeffamu jedhe. Dubbiin kun akka metaaforiitti fudhachuu dandeenya. Akka inni itti agarsiisu waan waliin qixxaannetu jira hawaasa sana keessa. Inni kuni walaa qixxaatuudha kan inni jedhu. Karaa haraa qulleessaa mootichi irra haa darbu. Gooftichaaf karaa tolchaatii haraa daandii inni irra deemus qajeelcha. Maaliif gooftichi yeroo sanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufeetu mul'achaa jira ture. Inni mul'achaa jira ture karaa qopheessaa jedha. Maal jechuudha? Akeekni Waaqayyoo akka inni bakka ga'utti yaanni Waaqayyoo akka inni guututti nuyi akka miseensa hawaasa tokkootti waan gochuun nuuf irra jiru jira. Waa gochuu qabduu jedha. Inni kun amma akka waan itti cuuphamaa qalbii keessan geeddaradhaa qalbii keessan geeddarachuu keessan mul'isaa. Yoo akkas gootan Waaqayyo immoo cubbuu keessan isiniif hin balleessaa. Sagaleen lafa onaa keessa deemu maal jedha? Iyyaa. Dhagaa. Dhageeffadhaa. Jedheetu isa sana namatti hima. Yeroo kanatti itti fuftanii naaf dubbiftanii namoonni adda addaa gara isaatti yaa'ani. Warri jedha fakkeenyaaf boqonnaa lakkoofsa 12 gadi buutanii naa dubbiftanii warri qaraxa fuudhan immoo cuuphamuudhaaf dhufanii yaa barsiisaa maal goonuu jedhanii gaafatan. What shall we do? Maal goonu? Gaaffii nu irra gaafachaa jirruudhaaf maal goonu? Akka qajeelummaan dagaagutti akka gaarummaan biyya fudhatutti miseensa hawaasaa warri ta'anii adda addaa maal gochuu qabu isa jedhu maal goonuu yaa barsiisaa jedhanii isa gaafatan. Inni immoo kan murame irra caalchiftanii hin fudhatinaa jedhe. Warri kun warra qaraxa sassaabu miti. Biyya sanatti yeroo sanatti maal jedhanii akka itti godhamaa ture akkuma biyya Ameerikaa kanatti fakkeenyaaf warra mortgagii maaloo waan akkasii kana innaa ilaaltanii warri giddu galeessa jiran warri sassaaban jiru. Warri sassaaban kuni waarraa argatu. Akka koomishinii wayii argatu. Jarreen kun maal godhu turani biyya sanatti yoo qaraxii murtaa'e persentii 3 ta'e persentii 3 sana harka 100 keessaa dhibbantaa 3 jechuudha. Dhibbarraati harka 3 fuudhaniitu mootummaaf tarii harka 2 gashanii harki tokko immoo gatii humna isaanii ta'aaf ture. Isaan garuu maal godhu turanii yookiin harka 5 yookiin harka 6 guuru namarraa. Waan murame olii namarraa fudhataniitu waa yartuu garuu gashu turani. Kanaafiti
kan murame caalchiftanii hin fudhatinaa. Seera keessa jiraadhaa ittiin jedha. Itti dabartanii immoo naalaltanii 14 irratti immoo warri loltuunis nummoo maal goonu ree jedhanii gaafatu. Warra loltuuti, warri sinaa warra qaraxxooti. Isaaniin immoo maal jedhee giddisiiftanii horii nama tokkorraa illee hin fudhatinaa. Isa humnaan nama cabsanii fudhatan. Amma biyya keenyatti ni dagaagee jira. Mootummaan Abiyyi isa kana dhaabe biyya keenyatti isa warri duraanii isa Minilikiin godhini, isa Haile Sillaaseen hin godhini, isa Mangistuun hin godhini, isa Mallas hin godhin caalaa Abiyyi keenya nuuf godheetu isa kan argina. Kanarratti immoo sobaanis nam tokkoyyuu gara abbaa firdiitti hin geessinaa jedhe. Amma sobaanitii nama qabaniitu nama ajjeesu, mana namarratti gubu, nama firdiitti dabarsu. Inni firdii bira taa'ee jiru immoo firdii isa waadaa harka isaa ol kaasee kakuu gale sana eeguu dideetu jal'ina namatti murteessa. Mana hidhaatti nama dabarsa. Inni mana hidhaa jiru immoo isa seera eegeen nama tiksa jedhu sana dhiiseetu achitti nama qala, nama ajjeesa, nama kolaasa, nama gidirsa, nama naaffisa. Isa kanan godhinaa. Waan murame caalaa hin fudhatinaa. Sobaan nama tokkoyyuu dabarsitanii gara firdiitti hin geessinaa. Qallamni keessan inni isin fudhattan isin haga'u. Maaliif jarreen kun hojjetoota mootummaati. Hojjetoota mootummaati jechuun hojjetoota sabaati. Sabatu qaraxa buusee, sabatu horii walitti guuree mootummaa ijaaree, mootummaan sun immoo isa sabarraa fuudhee kan jara kanaaf mindaa hireetu ittiin jiraatu. Jarreen kun mindaa isaanii fudhataniitu achi galagalanii immoo isa madda jireenya isaanii ta'e, isa madda mindaa isaanii ta'e, isa malee jiraachuu hin dandeenye sana isaan immoo deebisanii yeroo cunqursan agarra. Kanaafiti gaaffiin qajeellinni fi firdii tolaan akka dagaagutti maal gochuu qabna gaaffiin jedhu kuni gaaffii baay'ee barbaachisaadha. Kanarra dhaabadheenanii waa'ee sagalee Waaqayyoo keessatti hin dubbisna walii wajjiniini waa'ee jaarsolii fi gurguddoota biyya. Amma torban darbe kana yaadattonnaa ta'ee jaarsolii fi gurguddoota biyyaa warri jedhamanii warri dura bootota amantii jedhamanii jaarsummaa deemnaa jedhanii biyya Tigraay deemanii turan. Gaaffii baay'eetu ka'e kanarraan kan ka'e. Maaliif jaarsummaan kunii badiin lafa jiru hundumaa ga'uu dadhabee yeroo haati hiyyeessaa mana ishee wajjiniin gubattu jaarsummaan sun maaf dhibee yeroo biyya Sidaamaa keessatti Sidaamaa jechuu kooti amma naannoo kurnaffaa ta'ee biyya keenyatti biyya lafa dhalate sanatti yeroo garmalee seerri cabee namoonni qulqulloonni dhangala'an dhiigni isaanii dhangala'u jaarsummaan sun maaf dhibee yeroo biyya Oromootti Gujiitti Wallaggaatti iddoo adda addaatti namni garmalee reebame namni garmalee ajjeefame manni isaa gubate yeroo gidirfame
maaf jaarsummaan sun dhibee kan jedhu gaaffii guddaatu ka'e. Jaarsummaan kuni warri kun humna waan qabaniifiti sodaarraan kan ka'ee jaarsummaan kun dhufe namoonni jedhan jiru. Dhugaas immoo fakkaata anillee naan ilaale na guutummaa isaas ta'uu baate garuu dhugaa jiru keessaa tokko kana. So maali dhaga'een jaarsotii kan ta'uu malee? Macaafa qulqulluu keessatti jaarsoliin hammina irratti dhaabbatanii hojjetanii jiru. Maaltu ta'e? Sagalee Waaqayyoo keessaatii kutaan isaa dheeraadhaa garuu guutummaa isaa dubbisuun nama dhibaa. Yoo jaalala keessan ta'ee macaafa moototaa boqonnaa 21 isa jalqabaa, macaafa moototaa isa jalqabaa isa duraa boqonnaa 21 lakkoofsa tokko kaasee amma 14tti isa jiru yoo ilaalle seenaa tokko agarra. Seenaa namicha Naaboot jedhamu. Namichi Naaboot jedhamu kuni biyya yeroo sanatti waa'ee seenaa namicha kana lafa wayinii dhaaba wayinii qaba ture. Inna dhaaba wayinii isaa kanatti mootiin yeroosi Abiy Ahmed yeroosi jechuudha na biyya keenya ta'e inni yeroosi Akaab ni jedhamu irraa fudhachuuf dhufe. Walii wajjin na dubbisnu. Naaboot Yizraelichi mandara Yizrael keessa mana mootummaa Ahaab mootii Samaariyaa dhiyoodha iddoo dhaaba wayinii tokko qaba ture. Gaaf tokko Ahaab mootichi Naabootiin iddoo dhaaba wayinii keetii mana kootti dhiyoo waan ta'eefi biqiltuu garaagaraa akkan irratti guddifadhuuf anaaf kenni. Qooda isaa immoo iddoo dhaaba wayinii isarra caalu yookis horii fudhachuun yoo sitti tole immoo wanta inni baasu siif nan kennaa jedhe. Naaboot garuu deebisee dhaala abbaa kootii siif kennu Waaqayyo anaa oolchuu jedhe. Ahaab sababii Naaboot Izraa'elichi dhaala abbaa kootii siif hin kennu ittiin jedheef aaree dheekkamaa gara mana isaatti hin deebi'ee galees gara keenyanitti garagalee sileerraa hin ciise midhaanis hin lagate jedha asirratti hin dhaabame dura. Yoo dubbii kana hubachuu barbaanne waan tokko waan nuyi beekuun nurra jiru jira. Amma fakkeenya biyya Ameerikaa keessatti amma akka jirrutti gatii guddaa baasa taanaani ani mana keessa jiraadhu gatii guddaa baasa taanaan maaliifan gurguree dhaqee mana biraan bitadhu jennee deemna. Maaliifi hidhatan qabnu lafa kana wajjiniin hidhata walitti dhufee itti nu mararfachiisu hin qabnu. Waan wayyu argannaan buqqaanee deemnee lafa amma jirru mana sattaanutti sinnee jiraachuun nuuf salphaadha. Seenaa saba Israa'el keessatti innaa dhaxxanii ilaaltan garuu dhaala abbaatii ilmatti ilmaatii ilmatti darbaa dhufe tokko nam sanaa wajjiniin hidhata guddaa qaba. Dhaala abbaa ofii dabarsanii namaaf kennuun dhaala abbaa ofii dabarsanii gurguruun gadhummaadha. Miidhamuudha. Buqqa'uudha. Gatamuudha. Gabaabaadhumatti isa Oromoon irra ga'ee namarra ga'uudha jechuudha. Kanaafiti manni biyyuma keenyatti lafuma keenya irratti dhiibamnee gatamnee ormi dhufee nurratti dagaagee nurratti guddatee nurratti sooromee nuun immoo nu darbata. Akka sana ta'uudha. Kanaaf namichi kun lakkii dubbiin kun hin ta'uu jedhe. Ahaab mana isaatti galeetu hin aaree nyaata lagatee gara keenyanitti galagalee hin ciisee kana booddee ati manaasaa Elzaabel hin dhuftee innaa dubbifne itti fufnee dubbisne isa agarraa hangar guutummaa isaa dubbisuu
yeroo waan fudhatuuf biran darbaa dhufteetu maal taate maaliif midhaan lagattaa maa fuulli kee badee jettee isa gaafatte jennaan Naabutoo na didee jedhee deebiseef ati mootii Israa'el jedhamte maal jechuu keeti kuni an siifan kennaa dhiisi ka'ee nyaata kee nyaadhuttiin jette kana booddee waan hamaa hojjette barreeffama barreessiteetu namootatti ergite lakkoofsa 9 kaasee isa jiru dubbifna caaffata caafteetu jaarsolii waldaatti jaarsolii biyyaatti geggeessitootatti elders and nobles jedha namoota guguddoo fi jaarsoliitti ergite maal jetti caaffatichi guyyaa itti soomtan labsaa gaafasittis namoota walitti qabaati Naabotiin isin gidduu iddoo ol ka'aarra teessisa namoota wayirraa hin buune namoota wayirraa hin buune waa'ee namoota wayirraa hin buunetti deebina booda namoota wayirraa hin buune utuu inni waaqayyoof mootii arrabsuu dhageenyeerra jedhanii sobaan dhugaa irratti ba'an lama qopheessaati fuullee isaa teessisaatii isarratti dhugaa baasisaa kana booddes mandarattii keessaa gadi baasaatii dhagaan dhaati isa ajjeesaa kan jedhu ture isa kana maqaa Ahihaab mootichaaniti barreessitee kanatti laatti ani personally nana gaafattene akka nama dhuunfaa tokkotti isheen kana jechuun ishee nan dinqu maqaa Ahihaab kana yeroo isheen barreessitu Ahihaab tolee jechuun isaas nan dinqu namoonni akkasii jiru namoota akkasii agarra amma jabanuma keenya keessatti namoota bu'aa isaaniif taanaan waan fedheerraa iyyuu hin deebine bu'aa argatu taanaan namoota akka slaangiitti jedhamutti harmee isaanii gurgurantu jiru namoota haadha isaanii gurguran namoota qe'ee haadha isaanii gurguran namoota dhiiga haadha isaanii dhangalaasan namoota haadha isaanii irratti mana gubantu jiru ta'aa jira kun biyya keenyatti garuu eenyutti barreessite mee dhaggeeffadhaame kan isa kana jaarsolii fi gurguddoota biyyaatti barreessite akka seeraatti jaarsolii fi gurguddoonni biyyaa barreeffamni kun yeroo isaan ga'u maal gochuuf malu jettanii yaaddusi jaarsolii gurguddoota biyyaa yoo jaarsummaan harri baasuudha ta'e ani harri baasuudha jedhee namoonni jaarsummaan warra harri baasanidha yoo guguddummaan uffannaa miidhagaa uffatanii barcuma guddaarra taa'uudha ta'e ani akkas jedhee namanu jarreen kun garuu guguddoodha yoo isa ta'e yeroo dubartiin kun akka kanatti kana barreessitee ergitu maal goote meeshaa qulqullummaa isa waaqayyoo sabni isaaf waaqayyoo ittiin akka wal argu kenne soomuu to fast namni maaliif sooma fuula waaqayyootti gad deebiseetu of deebisee isa sila waaqayyo duukee duratti gad of deebistee deddeebi'uu malee isa jedhu san fuula waaqayyootti namni gad of deebiseetu inni nama ta'uusaa inni cubbamaa ta'uusaa inni gad ta'uusaa waaqayyo guddaa ta'uusaa waaqayyo hundaan ol ta'uusaa mul'iseetu namni isa kana godha soomni kanaaf dhiyaate isheen garuu waan qajeelaa kana waan qulqulluu kana waan ulfina waaqayyoo mul'isu kana waan namni ittiin fuula waaqayyootti dhiyaatee waaqayyoof ulfina kennu kana galagalchiteetu meeshaa xiraa'ummaa godhatte
meeshaa dalgaa godhatte. Meeshaa ittiin obboleessa ofii ajjeesan godhatte. Meeshaa ittiin qabeenya namaa fudhatan godhatte. Salphaadhumatti meeshaa cubbuu godhatte. Lakkoofsa 11 deemna. Waan jaarsoliif gurguddoonni biyyaa godhan sana immoo waliin agarra. Jaarsoliif jedha boqonnaa 11 irratti. Lakkoofsa 11 irratti. Warra teelaan dhuftanii fi macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 21 amma lakkoofsa 11 dubbisa. Jaarsoliif gurguddoonni mandaratti namoota warra kaanii wajjin abboomii Elzaabel caaffataan isaaniitti ergite hunduma raawwachuuf hin ka'an. Isaan guyyaa itti sooman labsanii gaafasitti namoota walitti qabanii Naabotiin isaan gidduu iddoo ol ka'aarra hin teessisan. Namoonni sobaan isarratti dhugaa ba'an lamaan dhufanii fuullee isaa hin taa'an. Jarri kun lamaan Naaboot kun Waaqayyoof mootii arrabseeraa jedhanii saba sana duratti isarratti dhugaa hin ba'an. Warri abboomaman immoo eenyurra abboomame? Jaarsolii fi gurguddoota biyyaa. Warri abboomaman immoo Naabotiin mandarattii keessaa gadi baasanii dhagaadhaan dhaanii ajjeesanii jedha. Waa'een kun baay'ee waan nama gaddisiisudha. Dubbiin kun dubbii dur gara waggaa 3,400 fuuldura biyya Israa'elitti ta'e duwwaa miti. Dubbiin kun dubbii dhugaa amma ta'aa jirudha. Namoota wayirraa hin buune. Macaafa qulqulluu afaan Ingiliziitiin yeroo adda dubbiftanii namoota warraa hin buune isa jedhu kana hiika adda addaa argitu. Worthless and unprincipled men. Amplified in akkas jedha. Amplified Bible. Worthless and unprincipled men. Namoota maa'iin baasne. Namoota akeeka hin qabne. Namoota kaayyoo hin qabne. Wicked men. Namoota dalgifamoo, cubbamoo. Afaan biraatti immoo hiikaa biraatti immoo sobduu jedha, liars. Afaan biraatti immoo good for nothing men. Namoota dhimma hin baafne. Afaan biraatti immoo trouble makers. Warra jeeqxu. Scoundrels jedha. Addaaraatti immoo warra dalgifamoo. Message Bible stool pigeons jedha. Dikooyidha jechuudha, gowwoomsitu. Namooti akkasii society dhuma fedhe keessa jiru. Hawaasa Oromoo keessa jiru, hawaasa Amaaraa keessa jiru, hawaasa Tigree keessa jiru, hawaasa Ameerikaa keessa jiru, hawaasa Faransaay keessa jiru, Jarman keessa jiru. Ankaan isaanii nan dhibu. Gatiin qabdu namoonni akkasii. Kanumaaf deemti, kanumaaf jiraatti.
ulfinni isaanii garaa isaaniiti jedha Phaawulos. Ulfinni isaanii garaa isaaniiti. Ulfinni isaanii waan leeyyooti jedha. Namoonni akkasii nan dinqan. Jaarsolii fi gurguddoonni biyyaa garuu yeroo isaan cubbuudhaan ka'anii ajaja sobaa fudhatanii nama qulqulluu isaanii wajjiniin jiraatu tokko irratti sobaan dhugaa baasisanii namicha kana ajjeesanii kana booddee immoo jaratti abboomii isheetti argitetti yeroo isaan ergan agarra. Itti aansee 14-15 ennaa dubbistanii jarri Naabotiin akkuma ati jette gooneerraa jedhanii isheetti erganii isheen immoo dhaqxeetu Ahaabiin Naabot du'eeraatii dhaqiitii lafa isaa fudhadhu jette. Ahaab immoo yeroo dhuma sana akkuma dhaga'een lafa isaa fudhachuuf fiigee ba'e jedha. Itti aansee waan Ahaab wanti ta'ee jira, Waaqayyo waan dubbate jira, isa nan dhiisa. Har'a garuu waa'ee jaarsoliitii kan nan dubbachuu barbaadu. Jireenya koo keessatti jaarsolii jaarsummaa dalga qaban baay'ee argeeraan. Waldaa kiristaanaa keessatti argeera, hawaasummaa keessatti argeera. Namoota gurguddoo ta'uu isaanii, jaarsa ta'uu isaanii, luboota waldaa ta'uu isaanii jala dhokatanii hammina godhan, hammina hojjetan, hammina akeekan, hammina raawwachiisan. I have seen a fair share. Ammas kun ta'aa jira. Biyya keenyatti imma namooti dubbii kana gaannaa dubbanne dhugaa walitti dubbannaa dhugaan immoo manaa jalqabdi. Namooti nuti abbootii gadaati jedhanii isa abbaan gadaa hojjechuu mallee hojjetani jiru. Namoonni jireenya isaanii duwwaa fooyyeffachuuf akka sanatti dubbachuun nama qaanessa, garuu namooti garaa guuttachuuf hojjetan jiru. Namoonni poolitikaa raawwachuuf waldaa kiristaanaatti gargaaraman jiru. Waa'ee saba Waaqayyoo miidhamuutu isaan dhibe miti. Waa'ee tokkummaa sabaa cabuutu isaan dhiba miti. Political agendaa isaanii akeeka isaanii sanatu waan isaan dhibuuf namoota akkattiin hojjetantu jiru. Namoota amma jaarsolii deeman jedhan kana ani personally baay'ee isaanii hin beeku. Kanaafi karaakterii isaanii kana gadheedha gaariidha jedhee dubbachuu hin danda'u. Garuu maaltu isaan oofaa? Maaliif deemu? Maaltu barbaadama? Dhuguma Waaqayyoo sodaatanii sodaa Waaqayyoo bakka kaa'uuf dhuguma qajeelummaa barbaadanii qajeelummaan akka raawwatamu gochuuf dhuguma gaarummaa jaallatanii gaarummaan akka ni dagaagu gochuuf hojjetu immoo waan barbaadan qabu, waan deensifatan qabu, waan bakkaan ga'achuu barbaadan qabu. Inni jedhu garuu gaaffii gaafatamuun irra jirudha. Sagaleen Waaqayyoo hafuura hundumaa qoraadha. Qorree ilaallee isa gaarii ta'een gaariidha jechuun, isa dalga ta'een immoo dalga jechuun itti gaafatamni isaa inni jalqabaa kan namoota Waaqayyoon sodaataniiti. Ani kiristaana jechuun ani Waaqayyoo irratti Waaqayyoo nan bula. Maa jechuudha kiristaana jechuun yeroo darbillee kaasee dubbadheera.
jireenya waaqayyootti galagale nama jiraatu jechuudha. Jireenya garagale. Garagale. Jireenya sirraa'e. Jireenya hamminarraa qajeelummaatti. Jireenya dalgarraa qajeelummaatti garagale. Jireenya wiirtuun center jechuudha. Jireenya wiirtuunsaa waaqayyo ta'e jechuudha. Waaqayyo wiirtuu jireenya keenyaati yeroo jennu he is the center of our life. Isa ilaallee, isa hubannee, isa safeeffannee deemna jechuudha. Kanaaf yaadattonnaa ta'e isa jalqabaa sanatti nu geessa kun. Abboommi hundumaarra kan caalu isa kamii jedhee gaafate namichi gooftaadhaan. Abboommi hundumaarra ni caalu waaqayyo gooftaa kee garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan, qalbii kee guutuudhaan jaalladhu jedha. Inni itti aanu immoo jedhe. Maaliif jedhee reedoo dubeessinitti kaasee dubbadheen ture. Maaliif inni lammataa sana barbaade? Tokkoffaa waaqayyo wiirtuu ta'uu turre jira. The center of our life, the center of our being, the center of our worship, the center of our community should be waaqayyo. Inni lammataa jireenya garagale jechuun jireenya waaqayyootti garagale, jireenya waaqayyoo wiirtuu godhate. Inni lammataa jireenya obboleessa isaa immoo akka ofii isaatiitti jaallatu. Akkuma an gaariin akkanaa ta'uu barbaadu obboleessa koof gaariin haa ta'u. Akkuma jireenya miidhagaa jiraachuu barbaadu obboleessa koofis jireenya miidhagaan haa ta'u. Akka waan na miidhu, naan na gaddisiisu, naan na cabsu, anaan na bal'eessuu danda'u waan obboleessa koo miidhu, waan isa cabsu, waan isa bal'eessu akka hin taane gochuu. Waan humna koo keessa jiru guutummaadhaan isa sanaaf of kennuu danda'u. Isa kana kan inni gaafatu. Yoo jaarsummaan keenya jaarsaa ta'uun yookiin gurguddoo ta'uun akka qajeelummaadhaaf gaarummaan dagaaguuf ta'e nuyi kan gochuun nuuf malu jireenyi keenya kan waaqayyootti galagalee waaqayyoon wiirtuu kan godhate obboleessa keenya, obboleettii keenya, ollaa keenya bitaaf mirgaa. Obboleessa ni jedhu ilma obbo bal'inaa jechuun miti anaaf. Obboleessa jechuun nama hundumaa. Obboleessa jechuun Oromoo duwwaa miti. Obboleessa jechuun nama gurraacha duwwaa miti. Nama hundumaa. Yeroo darbee yaadattu naatee dubbanne irra kana. Nama duwwaayyuu miti. Bineensa lagaa muka daggalaa hundumaa dabalata. Maaliif balleessaaf cubbuu keenya irraan kan ka'e bineensi daggalaas muki lafaas corrupted ta'e hin miidhame. Inni kun hundumtu immoo fayyisuu waaqayyoo eeggata. Isa kana. Egaa cubbuudhaa jedhee dubbadheera. Maali cubbuun? Waa sadii macaafa qulqulluu keessatti cubbuu yeroo jedhu keessumaa kakuu haaraa keessatti cubbuu yeroo jedhu afaan Giriikii irraa iddoo sadii irraa dhufe. Inni tokko hamaartiyaa jedha. Hamaartiyaa jechuun ijoo dhabuu jechuudha. Ijoo miisii gochuu. Amma namni waa xiyyaa rukutu tokko xiyyeeffateetu rukuta. Yoo ijoo sana dhabee gadi siqee ol siqee achis darbee as darbee missing the mark. jechuudha. Jireenya isa waaqayyo nuuf akeeke, waaqayyo akka inni jiraannu isanni nuuf akeeke sana jiraachuu dhiisuun isarraa jallachuun bitaatti mirgaatti olitti gaditti jallachuun inni kun cubbuudha. Maaliif akeeka waaqayyoon ala jiraachuu ta'a waan ta'eef. Inni lammaffaa adiikiyaa jedha. Adiikiyaan kuni injustice, jal'ina, firdii jallisuu, unrighteousness, tola dhabuu, tolummaa ala ta'uu.
qulqullummaa dabsuu cubbuudha kun. Inni sadaffaani anomia jedha. Inni kuni seera malee ta'uu, lawlessness, seeraan ala ta'uu, seera malee ta'uu, seera malee ta'uu isa jedhu agarra. Cubbuuniin hundumti isaa isa kanas ta'e isa sanas ta'e cubbuun maal godhaa? Waaqayyo wiirtuu jireenyaa akka inni hin taane, namni waaqayyo irratti akka hin hirkanne, isa sana waaqayyoon achii baasee yoon danda'ama ta'e ofii bakka sana kaa'udha. Soba dubbiinsa namni waaqayyoon ta'uu hin danda'u, namni akka sana ta'uu hin danda'u, garuu iddoo sana of kaa'udha. Kanaaf yeroon deemeera natti fakkaataa dubbii koo gabaabsuu fi hawaasa keessa kan jirru qaamni hawaasaa hundumtinuu ga'ee qaba. Incitee laata Facebookiini namni hundumtinuu ga'ee qaba. Waaqayyo ga'ee nuuf kenneera. Ga'ee keenya sana ennaa wanni bakka ga'a. Egaa amma kuni jalqaba yeroo kaasne akka nam tokkotti nam tokkeen tokko maal gochuu qabaa isa jedhu ilaalleerra. Maaliif waaqayyo isa kana nurraa barbaade, maaliif qulqullummaan jaallatame isa jedhu ilaalleerra. Firdii jal'isuun, firdii dalga qabuun, ittiin bulinnaaf jedha Oromoon. Ittiin bulinnaaf jedhanii waan gochuun namaaf hin taane gochuun, nama qajeelaa dhiiga isaa dhangalaasuun, waaqayyoon tuffachuudha, waaqayyotti darbuudha. Isa kana waaqayyoo hin jaallatu. Isaayyaas boqonnaa 3:10 amma 15 yoo dubbifattanii waa'ee isa kanaa waaqayyootu dubbatu nagartu. Namni qajeelaan ija hojii isaatii gammaduuf waan jiruuf gammadi ittiin jedha. Namni jal'aan garuu wanta namarratti hojjete hunduma argachuuf waan jiruuf isaaf wayyoo. Saba koo ijoolleetu gadi qabaa jira. Warri hiqii kennatanis isaan irratti hin mo'u. Yaa saba ko, warri si geggeessan karaarraa si kaachisaniiru. Daandii qajeelaarraas si gorsiisaniiru. Waaqayyo dubbii isa falmachuudhaaf hin ka'a. Dubbii isaa falmachuudhaaf hin ka'a. Sabatti faraduudhaafis iddoo isaatti hin argama. Waaqayyo jaarsolii sabaa isaa fi gurguddoota saba isaa firdiitti dhiyeessee isin iddoo dhaaba wayinii raawwattanii hin balleessitanii, inni isin hiyyeessota irraa saamtanis mana keessan keessa jira. Saba koo caccabsuun keessan, hiyyeessotas cunqursaa guddaadhaan yellaasisuun keessan kun maal jechuu keessanii jedha Waaqayyo Gooftaan maccaa jedha.
Waaqayyootu gaafachaa jira. Isin iddoo dhaaba wayinii raawwattanii hin balleessitan. Inni isin hiyyeessota irraa saamtanis mana keessan keessa jira. Saba koo caccabsuun keessan, hiyyeessota cunqursaa guddaadhaan yellaasisuun keessan kun maal jechuu keessanii? Kanaaf yoo abbaa gadaa taatan, yoo hogganoota siyaasaa taatan, yoo dura buutota waldaa kiristaanaa, waldaa amantii adda addaa taatan, yoo namoota guguddoo taatan, guddaa ta'uun keessan, dura buutuu waldaa kiristaanaa ta'uun keessan, dura buutii amantii ta'uun keessan, nama guddaa ta'uun keessan kan inni mul'atu yoo isin firdii qajeelaa kennitanii duwwaadha. Yoo kanaachi akkuma warra isin duraa, warra maqaan isaanii nama biratti gaarummaa qabu, hojiin isaanii garuu xiraa'aa fi xurii ta'e, kan keessanis xiraa'aa fi xurii ta'e darba. Namni nama geggeessu, namni itti gaafatama sana fudhate, namni barsiisu of eeggatu. Caalaatti of eeggachuu qabna jedha sagaleen Waaqayyoo. Maaliif cubbuun keessanii kan keessan duwwaamini nama baay'ee biraan geessu cubbuu sana. Kanaaf yoo saba Waaqayyoo, nama Waaqayyoo taatanii mootiitti dubbachuu hin dandeessan ta'e, lafanni balleessiteetti balleessiteetta deebi'i jettanii akka Naataan Daawititti dubbachuu hin dandeessan ta'e, yoo akka Eliyaas Ahaabitti dubbachuu hin dandeessan ta'e, yoo akka Ermiyaas Yoosaafixifaatti dubbachuu yoo hin dandeessan ta'e, dhiisaa deemaarra. Yoo garuu geggeessitoota taatan, yoo guguddoota taatan, yoo dhuguma jaarsolii taatan, Waaqayyo isin gararraa jiraachuusaa, Waaqayyo waan hundumaa akka argu, fuula isaatti kan dhokate tokkollee akka hin jirre, hundumtuu balleessa keessa akka jiru, sabnis immoo akka isin ilaalu, anis akka isin ilaalu, sabni keenya akka isin ilaalu, akka inni isin madaalu beekaa. Waaqayyoon safeeffadhaa. Waa'ee walitti dhufeenya abbaa manaa fi haadha manaa gidduu jiru, waa'ee walitti dhufeenya abbootii fi ijoollee gidduu jiru, waa'ee walitti dhufeenya nama isa hojjechiifatuu fi isa hojjetu gidduu jiru, Efesoon boqonnaa 5:21 irraa dhaqaa dubbifadhaa. Akkana jedha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin safeeffachuudhaan walii keessaniif abboomamaa jedha. Inni jalqabaa Waaqayyoo wiirtuu goonee dhaabnee akka inni wiirtuu ta'ee jiru, akka inni hundumaa gararraa jiru, nutu isarratti hirkata malee akka inni nurratti hin hirkanne, nutu jiraachuuf isa barbaada malee inni jiraachuuf akka inni nu hin barbaanne, akka firdiin isaa qajeelaa ta'e, namni isa gowwoomsuu akka hin dandeenye, waan isa duraa dhokate akka hin jirre beekaati. Akka sanatti godhaa. Silas dubbadheen tureen. Bara koo keessatti namoonni ani ulfina kennuuf, namoonni an jaarsoliidha jedhee yaadu jal'ina hojjetanii dhugaarraa maqsanii jireenya koo baay'ee cabsaniiru. Waan itti miidhame hedduun qaba. Waaqayyo na gargaaree mana Waaqayyoo keessa jira. Namoota baay'een cabsinaa. Namoota isin ilaalan mana Waaqayyootiin ari'ainaa. Kun hunduma keenya ilaallata. Ani jaarsa mitii, ani guguddoo mitii yoo jettanis warri nagaa jirtanii hunduma keenya ilaallata.
none of us is exempt. An kanarraa alan jiru isinis kanaan alan jirtan waaqayyo waaqayyoodha. Waaqayyo gooftaadha. Waaqayyo hundumaa gararraa jira. Waaqayyo hundumaa arga. Waaqayyo fuulduratti hundumtuu bal'eensa keessa jira. Waaqayyo hunduma isaa madaala. Yoo gad of deebifne, yoo yaada garaa keenyaa geeddaranne, yoo isatti deebine, yoo dhiifama kadhanne, yoo gooftummaa isaa simanne, yoo eeyyee isanni nuun jedhe sana fudhanne, ammallee har'allee waaqayyo harka isaa bal'iseetu araaraan nu simachuuf dhaabbata. Maqaa waaqayyoo ulfaatu. Amen.